Nagaaf jaalalli araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Aliyyee akkam jirtanii akkam yoo kana geessanii galanni waaqayyoof haa ta'u na bira hunduu bareeda. Egaa maatii waaqayyoo baga tsooma guddaa kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan siniin ga'e sin jechuun jaaladha. Amma torbee tokkoffaa zawarradee irra jirra. Zawarradee xumurree torbee lammaffaatti ce'uuf jirra jechuudha. Egaa maatii waaqayyoon kan kanaan nu ga'e kan nu jalqabsiisus kan nu xumursiisus isa waan ta'eefuyyuu egaa jabaannee waaqayyoon yaa kadhannu sin jechuu jaaladha. Jalqaba irratti namoonni maatii kanaaf yookaan immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuun nu deeggaraa sin jechuu jaaladha. Namoonni haga har'aatti na jajjabeessaa na waliin turaa. Jabaadhu Aliyyee abdiin kutinii jabaadhu hojjedhu jettanii tola faana dhaabbachaa turtan hundi keessanuu galatoomaayi. Waaqayyoof wanti hin dhadhabamuu hin jiru waan ta'eefu egaa isinis eebbifamaa isinii jechuu jaalanna. Kuni xumuras ta'uu baatu aggaa yoo kanaa geenyeerra kanaaf kanaan booda abdiin kutannu wanti yuutuubaa hin xumurama jennee yaannu garuu kanaan booda abdiin kutannu hojjenna. Egaa maatii waaqayyoo obboloota koo karaa hundumaanuu na deeggaraa turtan hundi keessanuu galatoomaa maqaa keessan dhayitoo hin xumuru waan ta'eefiyyuu eebbifamaa sa'aatiidhaanii sheeriidhaan laayikiidhaan hundi keessanuu warri na gargaartan yaadan galatoomaa isin jechuu jaaladha eebbifamaayi. Hojii tokko eegallee abdii kutachuun gaarii mutii yoo jabaannee hojjennee galma geenya jechuudha. Obsaan inni guddaan namni tokko hojii tokko eegalee hojii isaa keessatti obsa barbaachisaa. Obsi yoo jiraate iddoo yaade sanii gahuu danda'a jechuudha. Ani yeroo sana osoon dhaabee jiraadhee hin ta'u jedhee osoon xumuree idduma sanitti dhaabee ture iddoo kana hin ga'a jedheyyuu yaadu. Kanaafiyyuu as ga'eera galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa obbolee tokko galatoomayi. Guyyaa har'aa kana akka osoo eeyyama waaqayyo yaadiin mana poostaa dhaqee ilaaluu siif ergameera naan jedhanii fudhadhee dhufe jechuudha. Isinitti agarsiisullee danda'a. Kinoo galatoomaa isin jedha hundi keessanii. Egaa googleen aadiseensiin mana poostaatti ergamu isa kana fakkaata jechuudha. Waan akka waraqaa wayii fakkaata garuu inni iyyuu xiyya sitti agarsiisa akkaatti banattu. Piinii isaa keessa jira jechuudha. Isa kana haala xiyya isaa irratti isa kanaan iddoo kanaan banamee keessa jira. Iddoo piinii gaafatanitti guutama jechuudha. Kanaafiyyuu kana fakkaata. Gammachuun koos gammachuu keessanii waaqayyo immoo warri iddoo kana hin geenye waaqayyo nagaan isinii haa ga'u. Jabaadhaa hojjedhaa abdiin hin kutatinaa jechuun jaaladha. Obboloota koo wal jajjabeessaa akkuma nu jajjabeessitanii iddoo kanaan nu geessanis isinillee wal jajjabeessaa hin geessanii wanti hin gahamne hin jiru waan ta'eef jabeessaa isiniin jenna. Google AdSenseedhaan ammaaf hin banne garuu isinitti agarsiisuuf jecha baneen booda itti goota jechuudha. Kanaafuu galatoomaa isin jechuu jaaladha. Kun immoo dhuma isaatii miti. Ganaa doolaarri 70 hin barbaachisa. Innis hin jira jechuun isa immoo namoota nu deeggaruu qaban guuttachuu ni dandeenya. Hojiraachuus baate viidiyoo hojjennee guuttachuu ni dandeenya. Sana guuttannaan xumuramee irratti fakkaata. Kanaafiyyuu galatoomaa baga gammaddeena jechuu hin dagatinaa. Isinillee eebbifamaa bakka jirtanitti nagaa fi jaalalli araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa isin jechuun jaaladha.